السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجا فيادا نموني زيني عندي وطن مالك إبراهيمي في أكاتا إتزيني مالك إبراهيمات الرأي تدي فتن إساني قرسي سوتورة نمون إتونا شجالاتي أن راندي بني تشوتورتني irraa deebi'uun fakkeenyaaf yoo akkasitti keessaa qabaachuu keessa nagartan shari'aan cirattuun akka keessatti qabattee jirtu ni mul'ifti. Garuu irra guddaan nama maallaqa hoggaas itti nayitanii hoggaas isin jala mul'achuu deemfatan sanni deebite yoo isaanillee kan isin diittu taate itti nayitanii isin duraa murattee yeruma tattama yeroo san keessatti irraa deeffachuu ni dandeessanii jechuudha. Waan akkasiitiin san achumaan dhaabna. Akkaataa sawaa ittiin maallaqa nama duraa nyaattu itti eberraa ittiin cabu seerta galisa jechuudha. Tokkoffaa pilastoorii ni seentanii pilastoorii eega seentan booda barmaaja kana isa kana ni gartanii MySCST kaasaa maal ijoo kana isa kana gani hubattanii asumaan seentanii bakka kanatti lakkoofsa keessan lakkoofsa shari'aa keessan tarraa qabdan san itti galchitan jechuudha. Asitti anammoo waan itti galchuun fa'inaaf shalaan diwaan nyaanne itti galchuu danda'u. Isin egaa itti galchitan booda risaalaa raqama ja'a isin fide lakkoofsa ja'an sanis itti galchitan. Egaa isin shari'aa kana guuttanii waan isin barbaachisu itti guuttanii koodii itti guuttan booda banamtee jawwaala keessan irra jiraatu taate isin jalaa hin fudhattu jechuudha. Hin nyaattu waan shari'aan tun irra jirtu. Barmaanni kun keessa jiru jawwaala keessan keessa akkasii talammata taabaa barruu isin sauma mana risaalaatiin seenna. Takkasanii takka mana risaalaa keessa booda mana risaalaa kana keessatti 8 duwwaa 4 taraa 3 ta'uu qabdi jechuudha. Seendi goota eega seendi gootan booda daa qubee daa bakka duwwaa tana qubee daa awwaliin xiidhadha jiru jareen waan nyaanne irratti tokkeen godhu jechuudha. Qubee daa guddaa irratti tokkee irra dhooytanii warroonni shari'aan teessan sawaan isa dura nyaachaa turte isan irraa dhaaltii jechuudha. Akkasumatti yoo kana waan jechuu baate inshaallah tan moobaayilii isan garsiisa viidiyootti aantuuti inshaallah. Asumaan tiktook iyya fooloo naa godhaadha. Fooloo tiktook iyya naa godhaa isiniin jaha. Fooloon tiyya Bukaarii Ahmed jedhamti tiktook tiyya. أسمعهم فولو أنا أقول عايز نجنا ناقصني ألا ليش ما برنامج خليني قارة